صلوات الله وسلام الله على نبيك وخير خلق الله. صلوات الله وسلام الله على نبيك خير خلق الله. بسم الله جل جل قبدر الرحمن الرحيم رحمة ما سار. الحمد لله نعم سندر قالت عيساتي كنوك إنجار. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota Uumama Ayyuun warri taatan hundi keessan ashamaa harka fuunee jira jirtu ilmaan Oromoo bakkuma jirtanitti nagaa fi jaalalli kiyya isin haa qaqqabu isiniin jecha har'aas deebi'ee dhufee jira. Wanti deebi'ee dhufeef firaankii hojjechuu barbaade uffata kana ni yaadattan jedhee yaada. Uffata kana kootii malee jechuu kootiin isaa miti. Kootiin kan mukaan kooti innaa isa kana shaashii tana jechuudha. Uffata kana hin yaadattanii jedhee yaada. Sapiraayisii namni na godhe jechuudha. Sapiraayisii abbaan manaa kiyya na godhe sanii har'a maal jechuun hidha isinii fakkaata. Sapiraayisii kan kee hin jaalannee jechuun hidha. Hin jaalanne namni sapiraayisii uffata nama godha. Namni nama jaalatu uffata nama godhaa sapiraayizii dahaba fa'a waan guddaa waan akka makiinaa fa'a namaa bitee sapiraayizii nama godha. Ati akkamitti gaddeebistee uffata sapiraayizii na gootaa jedhee balaa kanatti buusuudha. Ni obsa isaa walumaan laalla waan inni naan jedhu walumaan ka dhaggeeffannu ta'a. Hanga dhuma viidiyoo kanaan faana turaatiin jedha. Jalqaba osoo viidiyoo kanatti seenuun dura hundi keessan warri maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a. Akkasuma warri dura maatii kiyya taatan immoo laayik gochuudhaan yaada qabdanillee koomentii jalatti barreessuu hin irraanfatina. Qeeqallee barbaadan waan barbaadan barreessaa. Anillee isin dubbisuudhaaf qophii. Qeeqa keessanillee fudhachuudhaaf qophiidha inshaallah. Inni akkas isin jedha. Kunoo bareedu uffannaan kun hedduu takka bareeda. Hedduu miidhagaa. Garuu waanuma jaaladheef firaankii godhaa jira malee ani jibbeetii miti. Wallaahi hedduu takka jaaladhe. Hunda isaatu loon isallee hedduu takka das nama jedha. Muqarbaa kanallee hedduu takka das nama jedha. Akkasuma fistaanillee jechuudha. Ulkee isinitti mul'isuuf immoo xiqqoo kilaasiin xiyya xiqqishuu waan taateef baay'ee naaf hin mijatu. Kinoo ni agartan jedhee yaada. Isa kana maashaallah tabaarakallah baay'ee tokko bareeda. Inni akkasii siin fedha obboleeyyan xiyya. Achirraan kanaaf immootiyyuu amma itti bilbilee waan inni jedhu mee walumaan laalla. Garuu yoo akka tasaa ta'e viidiyoo kana akka dhaggeeffattuuf taate dhiifama guddaa naaf godhe isin jedha. Abbaan manaa koo qaalii fi gaarii nama kabajamaa fi jaallatamaa abbaa ilmootiyyaa abbaa yuunitiyyaa dhiifama guddaa isin jedha. Firaankii si gochuuf malee an kennaa kan kee tuffadhiitii miti. Kennaan si jammariin tuffatamu. Kennaan hin tuffatamu. Yaani abbaan manaa kennaa si kennee dhiisitii namnummaa biraatoo kennaa siif kenne tuffachuu hin qabdu. Keessattuu abbaan manaa kan keetii osoo waanuma xiqqoollee taate osoo maastiqallee taate jechuudha. Maastiqaa afaanitti nyaatamtu ta'e yookaan birrii takka yookaan shilingii sanuu yoo taate tuffachuu hin qabdan. Bafestu gonkumaayyuu tuffatamuu hin qabu. Kennaan namaaf kennamu kamuu tuffatamuu hin qabu. Keessattuu kennaa abbaan manaa keessan isiniif kenne huma xiqqoo galateeffadha. Huma xiqqoo galatoomii jedhaani. Yoo isin xiqqoo tana galateeffattan inni guddullee dalagee. Guddullee isiniif tattaafata waan ta'eef yoo isin harkatti uffattan hoo innillee kennaa isiniif kennu hin jaalatu ni dhiisa jechuudha. Kanaafuu galateeffadha. Rabbillee akkas jaalata. Akkasuma mootiyyuu ilmi namallee mootiyyuu isallee baay'eetti dassata jechuudha. Baay'ee tokko dassedha yoo isin akkasiin galateeffattanii galatoomii jettanii huma xiqqoonni isinii kenne kana guddotti herreegdanii yoo isin galatoomii jettanii guddollee argachuu dandeettanii. Asumaanuu kenna namni isinii kenne kenna abbaan manaa keessa yoo isinii kenne hin tuffatina. Anis tuffadheetii miti firaankii gochuufi malee isiniin jedha hiriyoota kiyya. Akkasumee bilbilee isinii waan inni jedhu walumaan ilaalla. Garuu sodaadhellee dhugaa sodaa qaba keessa kiyyatti maaliif jennaan sheemidha nama qaanfachiisa. Mee hundaafuu caqqaneetumatti bilbileetuma mataa dhukkubsuuf yaada. Hanga dhuma firaankii kanaa na faana tura. Ofirraa kooti ittiin dawwala. Yoo garuu inni naannolee akkana araarsitan abdii qaba inshaallah. Kennaan kiyya garuu baay'ee miidhaga baay'ee bareeda hedduu wallaan irra hin jiru.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجاكم نجامة كم؟ جرتا موي بيتا كم نجامة؟ نجامي أيوة والله الحمد لله كم؟ نجان لي الحمد لله. وان جدو برباد أنا آرين بيكو آري نقول أي مجا أنا رأجد دمان آري نقول شازر رأجد دمان أرسا جرتا يعني آرو لين بربادون آرو ليدا كرو رأجد دمان أرسيت ما الجستو دا كوي ndaga musa galengi النجامة تبقى haram baka ba e are أنا بنهاري وين أشوفك؟ وأنا في الغرفة. ifo buliyan ti dalaga rajara baka dalaga ati tasa jirani irratti cufe yon dalaga geeffate wali dachana ndagamu النجامة تكو بيجي عربة نمبر. baay'ee sitti aaree jennaan bilbileedha bara kennaan kan kee kaatinaaf ergite nagee jira مالك أكتري مالك naaf hin taane kaakalas natti hin taane namni kenna akkana nama godha kenna akkana namaa kennani akkana sapiraayizii namaa kennani maali namni jechuun ما warqii faa sapiraayizii nama godha jennaan ati uffata sapiraayizii nama gochuu eegalte moo takkaan dhageenye nama uffata بالله sapiraayizii عليك nama godha أنا وأنا أدب باس من برمان ما قادر من اللي وأنا أرجع مثلاً وأنا قبل سرپرایز نمو waan addan baasuun kaminni haala natti hin taane kalaas sanuu kopheen faanti numaayyuu waa takka iyyuu natti hin taane achirraa nuummooti iyyuu namni maal jechuudha makiinaa fa'aa bitee namni sapiraayizii nama مالك عن godha ثاني ati jechuun uffata يوم sapiraayizii داير nama goota بايتون bakka تسميت وأنا قصدت hin fedhu kalaas hin fedhu bakka hin jaalanne biizii jirtana أيوة كم fakkaate ati قولنا jechuun yaadanna haasaan jirtu bar biizii jirtana fakkaate kalaas hin jaalanne sapiraayizii kee guutumaan guutuutti hin jaalanne naafis hin taane nattillee hin taane hin jaalanne illeedha kan uffata sapiraayizii na gootamaa ما أتفق أنه مكتئب يا ليتني وأنا قصدت على ذلك كانت gabbuusan وأنا kaminni gabbuusan jechuun أول maal مرة jettu gadi buusan kana maal ati akkam yoo jettu uffata sapiraayizii na goota makiinaa faa namni namaa bita وسوام في أي سيارة كان يكون قبضوان في maal أي godharee ولا kalaas لما hin تشوف taane لك hin bareedullee sanirraa namni uffata sapiraayizii nama godhu waan akka warqii fa'aa sapiraayizii nama godhan waan akka makiinaa fa'aa bitanii ati yoo maal jettu uffata sanuu kanatti hin taane sanuu kan bareenne maal jechuu naan abbaan Maammed halloo dhagamaa hin jiru san ani jechuun kasitti haasaa jiru dhiistee ati gara biraa haasaa jirtaa لا سمعت أساعد رابرا maal na haasaa jirta kalaas hin bareedu bakka hin bareedu hin xaamu hin jaalanne bakka hin jaalanne أيوة كم قولنا ترى bakka لا يأتي درجة كذبالات gayyaa si usbaala darbii إيه تنتهي ما هو dhiifama mu'ee walaa dhiifama biraankisi godhaa jira أكم dhiifama biraankisi godhaa jira دو hin cufatin mu'ee فرانكي كان أنا ما قولنا kalaas kaa firaankiidha dhiifama anuu sodaatas haasaara gayyaa si darbisu walitti naan jetta sanuyyu ما قولنا كان أنت اللي يتكلم wallahi
dhiifama guddaa naa godhii siin jedha. Firaankii fi malee ani uffata dhiisitii jechuudha. Osoo ati waanuma kanaa gadiitu naaf kennite kennaa kee hedduutu akkasirraa jaaladha. Wala viidiyoo jalqaba irratti illee dubbadhee jira akka tasaa yoo viidiyoo kana argite jedhee. Inni akkas firaankii fi malee kennaa kan kee tuffadheeti miti hedduu naaf galatoomii. Asumaan galatoomisiin jechuu waan hin barbaadee fi firaankii kanas godhe akkanatti galatoomisiin jechuu waan hin barbaadiniif hedduu jaaladhee jira kennaa kan kee. Ani gaazexaan hambir illee garan nyaanne tokkoon bitannoo uffata kan akkam qabuudhaan baay'ee natti dhagaa. Allah dhiifama jechuun garaan na dadhabee sodaadha. Kana caala garuu si godhuu yaada firaankii sodaadha beekte dhiifama ishee hagas hagas rifachiise kanaayyuu dhiifama dhugaa jechuun baay'ee tokko akka ati aartu barbaade laakiin immoo sodaadha. Dhiifama naa gooteerta? Ayya deemaa. Irratti cufatee aarullee oolma fakkaate baay'ee aare. Inni akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya. Dhugaa ani kennaa isaa tuffadheeti miti firaankii gochuu fi garuu firaankii kanaayyuu sirriitti itti daldalanii itti fakkeessa jedhe sodaadhe. Inni sodaadhe maaliif jennaan yaani namni of jala laala. Akkamitti akkas naan jetti jedhee miira keessa gala ammayyuu miira keessa galee jira gayyaa asii zubaalatti darbii naan jedhe. Eegasii hin taane naan ta'u yoo jette guyyaa asii darbii naan jedhee. Achumaanis sodaadheetiin firaankidha jedheeni akkasii isiniin jedha kennaa isaa baay'ee tokkorraa jaaladhee baay'ee tokko dasna jedhee jira. Uffanni illee hedduu bareeda akkasuma looniin isallee yaanii malkiin isallee baay'ee bareedadha. Baay'ee tokkorraa jaaladhee abbaa manaa kiyya qaalii fi gaarii hedduutu akkanaaf galatoomii firaankii gochuuf malee kennaa kan kee tuffadheetii miti. Siin jedha asumaanuyyuu mootiyyuu warri maatii naan taane yoo jiraattan maatii naaf ta'a. Dhageettanii jirtanii hundi keessanuyyuu. Dhiifama naa godhee jira akkanaan arrabsine kennaa namaa irratti tuffattaa yookaan mootiyyuu makiina warqii fa'aa barbaaddaa jettanii akkanaan arrabsine inshaallah makiinallee warqii akkanaa kennu abdii qaba. Gaafa inni makiinallee bitee sarpiraayizi na godha asumaan fidee asumaan isinitti mul'isa. Akkasuma isiniin jedhaa nagayaaf tayaa hundi keessanuyyuu. Ciao walaa jajjabeessin ilmaan Oromoo nagayatti isiniin jedha.